Haalli lixa Oromiyaa fi giddu galeessa Oromiyaatti uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru birmannaa waloo barbaada jedhan dhalattoonni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan. Akkuma sirna amma maqaaf teessoo irra jiru gara aangootti ol ba'een biyyattii keessatti waraanni daangaa hanga daangaatti gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u, waraanni Oromoo fi Oromiyaa irratti waggoota afran darbaniif gaggeeffamaa ture kan lubbuu kumoota hobbaasi miliyoonota qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqise, hiyyeessaa boochise, jireenya uummataa balaa hamaa keessatti kan darbate hanga ammaatti dhageettii homaatu osoo hin argatin hafeeti jira. Keessumattuu waggoota afran darban uummanni lixa Oromiyaa fi giddu galeessa Oromiyaa okkotee sunsumaan marfamtee abiddaan waxalamtanii qaamota hidhatan kanneen biyya sana keessa jiran hundumaan dararaa ibsuuf namatti ulfaatu keessummeessuu irratti argamu. Osoo waraanni kaaba Itoophiyaa hin eegalamin duratti humnoonni finxaalii Amaaraa guutuu Oromiyaa fi biyyattii keessatti walta'iinsa mootummaa federaalaa, mootummaa naannoo Amaaraa fi mootummaa naannoo Oromiyaatiin leenjifamaa turan hokkora cimaa magaalota Oromiyaa fi biyyattii keessatti uumuun lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafachaa turaniiti jiru. Keessumattuu ta'eewwan gaaree finxaalii kanneeniin magaalota akka Diradawaa, Adaamaa, Bishooftuu, Burraayyuu, Shaashamanii hanga magaalaa Finfinneetti raawwatamaa turan kaasuun ni danda'ama. Erga biyyattiin waraana kaabaa keessa galtee duulli Oromiyaa harki caaluu gara kaabaatti ta'us giddu galeessi Oromiyaa fi lixa Oromiyaatti guyyaa gara guyyaatti abiddi uummata Oromoo qulqulluu irratti roobaa ture lubbuu lammiilee kumootaa kan gaaga'ee fi jireenya uummataa balaa hamaa keessatti kan darbateedha. Humnoonni finxaalii Amaaraa yeroo waraana kaabaa keessa turanitti kan kaabaa haa xumurru malee inni Oromiyaa salphaadha jedhanii akkuma dhaadachaa turaniin waliigaltee TPLF fi mootummaa Itoophiyaa hordofee duulli daangaa Oromiyaa cabsuu weeraruun daran hammaatee itti fufeeti jira. Keessumattuu sababa weerara humnoota daangaa Oromiyaatiin caalmatti miidhamaa kan jirtu godinni Horroo Guduruu Wallaggaa akkuma kanaan dura aanota godinichaa guyyoota sadan darban ammoo aanaan kiramuu sa'aatii muraasa keessatti lubbuu lammiilee 350 yoo dhabdu jiraattonni 40 ammoo wabii jireenyaa dhabuun qe'ee isaanii lakkisanii baqaaf saaxilamaniitii jiru. Akkasuma jiraattonni aanota godina Horroo Guduruu Wallaggaa harki caalman yeroo ammaa yoo buqqaan daa'imman, manguddootaa fi dubartoonni hedduun mana waliin gubataniitii jiru. Aanaan kiramuu aanota godina Horroo Guduruu Wallaggaa deddeebiin rakkoon nageenyaa mudataa turan keessaa tokko yoo taatu, marsaa kanaanis lubbuun lammiilee nagaa dhibbootaan lakkaa'aman ajjeefamuu qofa osoo hin taane reeffi lammiilee ajjeefamanii gara jabina hamaan gubataniitii jiru. Walgahii mana marii bakka bu'oota uummataa 13ffaa irratti humni fannoo mootummaa federaalaatii fi naannoo Amaaraatiif kabaja guddaadha. Hojii qabatamaas hojjetaniitii jiru. Gara fuulduraas ni hojjetu. Inumaatuu hanga leellifamuu qaban hin leellifamne leenjiin isaaniif kennamu cifee itti fufuu qaba jechuun muummichi ministeeraa paarlamaa biyyattii irratti erga dubbatanii booda goolamiinsi humna finxaalii fannoo uummata Oromoo fi guutuu biyyattii keessatti akka malee jabaatee itti fufeetii jira. Dabalataan mootummaan naannoo Amaaraa fi mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma TPLF waloon dhabamsiisne shanes waloon dhabamsiisne jechuun duulli jalqaban duula mootummaan biyya bulchaa jiru olaantummaan deeggaruudha jedhan dhalattoonni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan. Duulli kun kana qofaan kan dhaabbatu osoo hin taane duula Oromoo fi Oromiyaa cufarratti kiyyeeffate waan ta'eef Oromoon bakka jiru waloon ol ka'ee salphina keessatti kufee irraa of baraaruu akka qabu hayyoonni Oromoo fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasummaa yaamicha taasisuu irratti argamu. Gochi duugaa sanyii lixa Oromiyaatti garee fannoo Amaaraa uummata nagaa irratti raawwate muhii fi dallansuu hamaa uumeeti jira. Keessaafuu suuraan miseensi humna waraana mootummaa kan uffata dambii waraanaa uffate uummata nagaa abiddatti gubaa osoo jiru suuraa ofiin uf kaasaa jiru kan mul'isu marsaalee hawaasummaa irratti muhii guddaa fi akkasuma immoo dallansuu uumeeti jira. Dabalatisaa Munawwar Ahmad. Gochi duugaa sanyii lixa Oromiyaa Wallaggatti tibbana faannoo Amaaraatiin uummata Oromoo irratti raawwatame dheekkamsa uume. Humnoonni faannoo Amaaraa kan mootummaan deeggaraman lixa Oromiyaa Wallagga bahaa aanaalee akka Kiiramuu, Saasiggaa fi Giddaa Ayyaanaa keessatti ummata nagaa ajjeesuun yeroo daandii irratti walitti qabanii guban suuraa kan mul'atee jira. Humnoonni shororkeessaa Amaaraa kunneen waggoota lamaan dabran naannoo Tigraay keessatti yakka duugaa sanyii raawwachuun himatamaa kan turan yeroo ta'u, erga tibbana lolli kaabaa karaa marii araaraatiin xumurame jaameen booda fuula gara Oromiyaa deeffataniiti jiran. Keessaaf waleellan guyyoota sadeen dabran lixa Oromiyaa keessatti namoota nagaa irratti raawwatame suukanneessaa ta'uu dhaabbileen mootummaa Itoophiyaatu waamanii jira. Kominikeeshiniin Giddaa Ayyaanaa ibsa guyyoota dura marsaalee hawaasummaa isaa irratti baaseen godina Wallagga bahaa aanaa Kiiramutti rakkoo nageenyaa humnoonni finxaalii Amaaraa geessaniin uummanni sabaan Oromoo ta'ee gandoota aanichaa 19 keessa jiraachaa ture
yeroo ammaa guutummaan guututti buqqa'ee jira jee. Dabalataanis humnoonni faannoo jaaman kanneen waggoota lamaan dabran keessa yeroo garagaratti haleellaa uummaticharraan gahaa tureen namoonni nagaa qeef qabeenya isaanirraa buqqanii baay'eenis ajjeefamanii akka turan yaadachiisee jira. Haaluma kanaan tibba kanas haala argamee hin beeknee fi suukanneessaa ta'een haleellaa uummata aanaa kiiramuu irratti raawwatamee lubbuun lammiilee hedduu dabru sabni Oromoo aanicha keessa jiru guutumatti buqqa'ee jiraachuu gabaase. Garuu ibsa kominikeeshinii aanaa giddaa ayyaanaa kun tilmaama namoota ajjeefamanii lafan keenye. Keessafuu erga suuraan nama uffata dambii waraana mootummaa uffatee jiru namoota hedduu walitti qabuun gubaa moobaayilaan suuraa of kaasu marsaalee hawaasummaa irratti maxxanfameen booda Oromoonni biyya keessaaf alaa dallansuu hamaa keessa seenanii jiran. Haaluma kanaan ogeessi seeraa fi abukaattoo Ibsaa Gammadaa barruu gabaabaa fuula feesbuukii isaa irratti guyyaa kaleessaa maxxanseen Oromiyaa keessatti haala ammaan dura mul'atee hin beekneen Oromoon qeesaa keessatti badii tokko malee hidhattoota mootummaa fi deeggartoota mootummaa seeraan ala Oromiyaa seenaniin guyyuu ajjeefamaa, hiraarfamaa, buqqifamaa, saamamaa jira. Keessattuu ajjechaa fi uummata buqqisuun Oromiyaa lixatti haala suukanneessaa ta'een raawwatamaa jiru salphina guddaa Oromoon keessa jiruuf ragaa guddaadha jee. Itti fufuunis mootummaan hidhattoota isaa raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa, poolisii humna addaa Oromiyaa, humna addaa poolisii Amaaraa fi milishaa bobbaasuudhaan uummata hidhannoo hin qabne irratti xiyyeeffatee jira. Qilleensarraan diroonii fayyadamee Oromiyaa lixaa, Wallaggaa fi Shaggar lixaa keessatti giddugala Oromiyaa Salaalee keessatti uummata nagayaa fixaa jira kan jee ogeessi seeraa kun faannoo Amaaraatis hayyama bulchiinsa Oromiyaa fi Amaaraa argateen uummata nagayaa Wallagga keessatti fixaa buqqisaa saamaa jira jee. Gama biraatiin ammoo propagaandaa hamaa jibbansa Oromoo dhaadheessu miidiyaa mootummaa fi dhuunfaatiinis gaggeeffamaa jira kan jee obbo Ibsaa Gammadaa keessattuu ajjechaa raawwatamaa jiru kan ilaalchisuun qaama ajjeesaa jiru balaaleffachuu dhiisan abaluu waan achi keessa sosso'aa jiruuf namni ajjeefamaa jira jechuun olola hin barbaachifneef afanfaajii uumaa jiru. Kun immoo daba guddaa yakkamtoota qulqulluu fakkeessuuf yaalamaa jirudha jee. Ajjechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamu kamiifuu gaafatamaan mootummaadha qaama biraa miti kan jee obbo Ibsaa Gammadaa seenaanis seeraanis gaafatamuun hin oolu. Ulaagaa mootummaan tokko mootummaa isa jechisiisuu inni gadi aanan nageenya lammiilee eeguu fi tiisuudha. Dhumarratti rakkoo siyaasaa Oromoo fi Itoophiyaa jidduu jiru furuudhaan alatti sababa hin taane dhiyeessanii uummata nagaa fixuun yakka waraanaa olaanaa ta'a malee furmaata hin fidu jechuun barruusaa goolabe. Haaluma kanaan gameessi siyaasaa obbo Jawaar Mohammad ajjechaa suukanneessaa lixa Oromiyaatti raawwatame ilaalchisuun barruu miidiyaa hawaasaa isaa irratti maxxanseen godinaalee daangaa Oromiyaa fi Amaaraa irratti wal dhibdeen babal'achaa jira. Lolli Wallagga Bahaa Giddaa Ayyaanaa Kiiramuu Guutee fi Horroo Guduruu Ammuruu fi Hombolchaa fi kana fakkaatan keessatti Shawaa Bahaa Boosat Shawaa Kaabaa Darraa keessatti lolli gaggeeffamaa ture jira. Lolli guddaan gareewwan hidhattoota gurmaa'aniin kanneen akka waraana bilisummaa Oromoo, humna addaa Oromiyaa, milishaa faannoo fi humna addaa Amaaraatiin kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u walitti bu'iinsi kun saffisaan lola uummata nagaa hirmaachisee ta'aa jira jee obbo Jawaar Mohammad. Kanaaf yoo yeroo dhihootti to'atamuu baate kutaalee biroo naannolee lamaanii fi sanii ol babal'achuu hin oolu. Akkuma karaan dura jee waraanni kun saffisaan to'annaa ala ta'aa jiraa fi walxaxaa ta'aa jira jee. Barruu obbo Jawaar Mohammad keessatti jecha walitti bu'iinsa jedhu kana namoonni qeeqanis ni jiru. Bifuma wal fakkaatu rogeessi siyaasaa Oromoo obbo Yaayaa Bashiir kan saba ofii ganee tokko alagaadhaan ganamuun waanuma eegamu ture. Nama hin raaju, kan nama raajuu fi nama gubu alaguma muka itti cabsee saraarfachuuf jecha ammas lafaa fi samirraan itti duulanii Oromoo lubbuun hafes akka bishingatti gataamaa jiraachuudha. Kun borus itti fufaa jee. Itti fufuunis sirna amma diriiree jiru kanaan Oromoon iyyee addunyaa birmachiifachuus gonkumaa hin danda'u ofiif ifittisee of kabachiisu malee boo'icha isaa namni dhaga'uuf hin jiru jee obbo Yaayaa Bashiir. Kanaafis sababa guddaa lama tarreessee jira. Inni duraa kan masaraa biyyaalessaa jiru Oromoo keessaa bahee waan ta'eef kan ajjeesus kan ajjeefamus isaanuma Oromoodha jedhama. Inuma ajjechaa guutuu biyyattii keessatti haa jiruuf Oromoon maqaa itti fudhachuuf deema. Kun osoo hadhaa'uu garuu dhugaadha jee. Inni lammadaa immoo Oromoon saboota biyyattii hunda keessatti isa guddicha waan ta'eef warra bicuu miidha ta'a malee ofiif bicuudhaan miidhama jaamee gonkumaa hin fudhatamu hin nahamuuf. Kanaafuu osuma dhaanamuu iyya isaa saamamaa jira jee. Oromoon Itoophiyaatti gaafa dabalamee qabee seenaa himatu keessatti taateen kun waan haaraadha kan jee obbo Yaayaa Bashiir. Waan haaraa kana immoo tarsimoo siyaasaa haaraan malee isaa ittiin deemaa dhufneen mo'achuun ulfaataadha jee. Dhumarratti tokkummaa fi galiin qabsoo Oromummaa waloon qabnu tikfachuufillee
balaa guddaatu dhalataa jira. Ragaan waan kanaa immoo Oromoota waggoota 4 duraa fi Oromoo isaarraa wal bira qabanii ilaaluudha jee. Tiranaan guddina siyaasaa keenyaa if duuba deebi'uu malee if dura akka hin furguggaane sakaalamaa jira. Kan qalbii qabuuf wanni hin jiru kun ni galaaf jechuun boruu barraaqaa barruu isaa goolabe. Haaluma kanaan artistiin beekamaan Oromoo Galaanaa Gaaromsaa barruu gabaabaa fuula Facebook isaa irratti maxxanseen nutu wal nyaatee itti agarsiiseef ormi seenii nu nyaate dursinee wal laaffifnee kanaaf diinatti salphanne warra maqaa Oromoo ol kaasee waamuu sodaatutu keessa beekettiin karaa saaqxee fi qe'ee isaatti seentee salphifte gariin meeshaa sirraa guure gariin shira sitti guraare qulqulluu qotatee horatee bulu dugugsise furmaata waaraa kennaa otuma akka heexoo isinitti hadhaa'u paartileen Oromoo qabsaa'onni Oromoo waliin nyaachuu yaala. Oromoon haaloo bahuuf abbaa ce'uu hin qabu kana beekuu qaba diinnis firinis nagaa wayyaa waaqee haa hafu jee obsaa dhumaa jiraa jee. Haaluma wal fakkaatuun Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaammoo ajjechaa suukanneessaa kana ilaalchisuun barruu gabaabaa fuula Facebook isaa irratti maxxanseen akka uummata keenya irratti garaa jabaatan dhaloota meeqaffaa argaa irra geenye garuu inni ammaa kun addumaa jee. Dabalataanis dhumiinsi Wallagatti raawwatame duguugan sanyii eenyuun akka xiyyeeffatee fi saba birmannaa dhabeef wallaalanuu hin wallaaluu jee.